Nagaanii fi araarri jaalalli Afuura qulqulluu Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa ta'ee dabalee dachaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Nagaa keessanii guyyaa har'aa kana barumsa adda ta'e tokko qabadhee isiniif dhufee tanan jira. Amma xumura qophii kanaatti obsaan na dhaggeeffadhaayi. Baay'ee irraa barattuu, baay'ee isin barsiisaa. Ofii kootiif wanan baay'ee tokko irraa baradhee, baay'ee wanan irraa hubadhee fi isiniifis immoo gabaabsee isinii qooduun barbaada. Amma xumuraatti obsaan na dhaggeeffadhaayi. Wanti kuni wanta nama lama gidduutti ta'edha. Namni sunis akkas jechuudhaan dubbata. Hiriyaa koo faana mana tokko keessa gallaa. Guyyaa hundumaayyuu ganama ani ishee dursee ka'ee tananii ciree qopheessee waan hundumaa qopheessa ture. Gaafa tokko garuu ganama ka'ee tananan hiriyaa koo biraa hin dhabe. Anis har'a isheen maal dhageessetti ganamaan na dura kaate jedhee nyaata qopheessuudhaa fi ciree qopheessuudhaaf kaate jedhee mana keessa ka'ee saaloonii yoon seenu akkuman yaadee cireenis xarabbeessa irratti qophaa'eera, wanni hundumtuu qophaa'eera. Deemee kushiinaan seene. Gaafan kushiinaa seenuu shaa'iin ibidda irra jira. Garuu shaa'iin kun achumarratti takattakaa jira, achumarratti daffaa jira, abiddi baay'ee bobaa jala. Anis aaree tanan akkamitti abidda bobeessitee gattee deemti jedhee aaree tanananii ariitiidhaan dhaqee abidda sana jalaa dhaamse. Akkamitti shaayii abidda irra gootee deemti jedhee tananii hiriyaa koo kana soquudhaaf mana keessa nan deeme. Yoon akkana gareetii ilaalu mana keessatti uffanni ishee akkuma kaleessaa uffattee bulte sanatti uffanni ishee lafatti harca'ee jira. Anis maaltu mana keessatti dhalate, maaltu ta'ee jedhee tananii hiriyaa koo kana mana keessa soquun jalqabe. Nan soqe nan dhabe. Baay'ee nan soqe nan dhabe. Gadi ba'ee tana warra hiriyaa warra ollaa yoon gaafadhu ammas ollaadhaa mucaan tokko akka bade nan dhagaye. Yoo kana baay'ee tokkoon gadde, baay'ee tokkoon rifadhe. Ayii in jedhe inni wangeela Maatiyoosii boqonnaa 25 irratti barreeffamee natti yaadatame. Kanaanis waanan godhu dhabee tanan nan boo'e. Baay'ee tokkoon boo'e, baay'ee tokkos nan gadde. Baay'ee sunan rifadhe. Hiriyaa koo faana waldaa kiristaanaa keessa deddeebi'aa turre. Wajjiniin faarfachaa turre. Wajjiniin waan hundumaa gochaa turre. Har'a garuu isheen galgala hojjumaanii akkuma yeroo kaanitti ganama ka'ee ishee dura ka'ee ciree hojjedha jedhee tanan ka'e. Garuu ganama yoon koo hiriyaa koo biraa hin dhabe. Cireen qophaa'eera, nyaanni qophaa'eera. Garuu shaayiin abidda irratti daffa, abidda sana jalan dhaamsine. Akkuma abidda sana qabsiistetti uffanni ishee achitti harca'ee jira, garuu isheen hin jirtu, isheen mana keessa hin jirtu. Kanaafis ani baay'ee nan gadde. Mucaan ollaa keenyattis hin dhabameera, innis hin jiru. Warri ollaatis gadduu jalqaban. Anis waanan godhu nan dhabe, hiriyaa koo soqee nan dhabe. Kanaafis edaa yeroo naa kennamee ture ana toof hin argin malee jedhee natti yaadatame. Kanaafis boo'uu, ilkaan qaruu, yaaddoo dhiphachuudhaan nan ka'e. Baay'ee tokko nan dhiphadhe. Dhiphina kana keessattis waaqni sonna fudhachuu dide, laftis na liqimsuu dide. Waanan godhu nan dhabe. Ufan wallaale. Naasurraa fi gaddarraan kan ka'e uffata koo ofirratti ciccire. Garuu homaa furmaata tokko hin arganne. Boo'urraa gadduurraa kan hafe furmaata tokko iyyuu hin arganne. Lakkaa faarfachuun koo kaleessaa, lallabuun koo kaleessaa akkasumaani mara maali maraanaataa jedhee tanan faarfachaa ture miti. Akkamittananii carraa hiriyyaan koo argatte kana keessaa qooda dhabe. Akkamittan butamuu kana keessaa qooda dhabe nan jedhe. Jireenyan kaleessa jiraachaa turetti gaabbuudhaan baay'ee boo'uun jalqabe. Carraa hiriyyaan koo argatte kanattis baay'ee humnaa ol nadhinaaf yaa'inaaf hojii malee garuu argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffadhaa. Hiriyyaa koo wajjiniin iddoodhuma tokko oolla, mana tokko keessa galla. Yeroo waldaa kiristaanaa deemnus wajjiniin hojjumaan faarfachaa, hojjumaan lallabaa turre. Garuu isheen ganama kaatee na biraa deemteetti, na biraa sokkiteetti, ani garuu asuman jira. Ani hin sokkine asuman. Hojjumaan maaraanaataa jennee faarfachaa turre. Isheen garuu akkuma maaraanaataa jetteetti na biraa butamteetti, ani garuu asuman jira. Warri kaleessa tajaajiltoonni kaleessa maaraanaataa jedhanii nutti lallabaa turani. Anis jala taa'ee amiin jechaa kanan ture. Isaanis hin butaman miti, ani garuu akkamittan asitti hafe jechuurraan kan ka'e. Kanarraa baay'ee nan gadde. Baay'ee jireenyi koos dhiphinaan hin guute. Achi keessa taa'ee garuu furmaata tokko iyyuu hin arganne. Gadduurraa kan hafe, dhiphachuurraa kan hafe, boo'urraa kan hafe, ilkaan qaruurraa kan hafe nama na gargaaru tokkos hin argine. Yeroo sanatti namni na bira dhaabbatee ayizoo naan jedhee na jajjabeessu tokko hin turre.
Kanaafis baay'ee jireenyi koo gaddaan hin guutame. Baay'ee jireenyi koo gadda guddaa keessa hin gale. Hay ifaajee koo kaleessaa, hay faarfannaa koo kaleessaa, hay lallaba koo kaleessaa lakkaa akkasumaan nanii faarfachaa ture, akkasumaan lallabaa ture jedhee baay'ee nan bo'e. Garuu maalaa godhu? Dubbichi faarfachuu miti, dubbichi lallabuu miti, dubbichi dubbii jireenyaati. Nan faarfadhe malee, waldaa kiristaanaa keessan deddeebi'e malee akka dubbichaatti hin jiraanne. Asumatti waan sin garramu garuu hiriyyaan koo isheen yeroo hundumaa wajjiniin waldaa deddeebi'aa turre, ishee wajjiniin kadhachaa turre, waan hundumaa wajjiniin gochaa turre, isheen na biraa fudhatamtee wanna ishiin goote san hundumaa gochaan turre, garuu jireenya isheen jiraatti sana waan hin jiraanneef ani nan dhiifame, isheen immoo hin dabarte, hin deemte, hin butamte. Ganama kaatee shaayii abiddarra gootee abidda sana jalaan dhaamsine akkuma abidda qabsiisetti guyyaan sun gaafa ga'u isheen hin butamte. Kanarraan kan ka'e ani baay'ee jireenya koottis nan gadde, jiraachuudhaaf abdiin kutadhe, waanan godhu nan wallaale, waanan godhus nan dhabe. Ganama akkuma kun wanti kun raawwateen ol deebi'ee tananan siree koorra nan ciise. Achittis imimmaaniin iddoon irra ciisu tortorsuudhaan kan hafe waan tokko furmaata tokko arganne narrafa yoon jedhe irriin ija koorraa sokkeera. Yaaddoo guddaan na weerare, dhiphinni guddaanis na weerare, waanan godhu nan dhabe. Achi ciisee carraa hiriyyaa koottis inaafaa, jireenya kalee dabarsettis boo'aa gaddaa, jireenya gaabbii laphee gaabbii, akkamittan butamuu kana keessaa qooda dhabe. Maaliifanan jireenya akka inni narraa barbaadutti maafan jiraachuu dadhabe. Faarfadheera garuu akkan faarfadhetti hin jiraanne, lallabeera garuu akkan lallabetti hin jiraanne. Maafan akkas ta'e akkamittan biyya lafaa kanarratti hafe. Kanan jedhu baay'ee achi ciisee baay'ee nan gadde. Irriibnis natti dhufuu dide. Yeroo dheeraa booddee irriibni xiqqoon tokko ija kootti na dhufe. Anis irriiba kana keessa shillim nan jedhe. Anaa xiqquma shillim jedhu namni tokko dhufee irriiba koo keessaa na baannanse, na tuttuqe. Anis na aare. Maaliif na kaasa eetanan aare baay'ee. Sababni isaa durayyuu irriibni natti dhufuu didee tan akka hin taanetti irriibni xiqqoon takka jetti na dhufteen shillim jedhe. Gaafanii ka'ee laalu ammas yeroo lammataatiif erga irriiba keessaa na tuttuqanii na kaasanan ka'ee ol laalu hiriyyaan koo dhuftee na bira dhaabbatti. Anis yeroo kana gammachuu guddaadha nan guutan, nan gammada. Inni kun macaafa qulqulluu keessaa wangeela Maatiyoosii boqonnaa 24 lakkoofsa 36 irratti akkas jechuudhaan hin dubbata. Iyyesuus itti dabalee guyyicha sanaa fi yericha sanaa garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqa irraa ilmis namni tokko illees kana hin beeku. Bara Noo'itti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma ni ta'a. Bara sanaa bishaan badiisaa duraa hamma gaafa Noo'i markabatti galeetti namoonni nyaachaa, dhugaa, fuudhaa, heerumaas turan. Isaan hamma gaafa bishaan badiisaa dhufee hunduma isaanii haree sokketti utuu hin beekin akka ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma ni ta'a. Gaafas namoonni lamaa lafa qotiisaatti ni argamu. Inni tokko ni fudhatamaa, inni kaan immoo ni dhiifama. Dubartoonni lamaa dhagaa daakutti daakuu ishee tokko ni fudhatamti, isheen kaan immoo ni dhiifamti. Kanaafis gooftaan keessan yoom akka dhufu hin beektanii dammaqaa jechuudhaan dubbata. Yaa firoota koo dhaggeeffadhaa. Hiriyoota lamaan kanarraa kuni wanta afaan Amaariffaatiin kan hojjetame jechuudha. Kuni fakkeenyaan akka fakkeenyaatti, garuu dubbiin kun dubbii dhugaarratti hundaa'edha. Fakkeenya haa ta'uu malee dubbii dhugaarratti hundaa'edha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoom akka dhufuu hin beekamu. Har'a dhufee boru dhufee hin beekamu. Namni galgala akka itti rafe beeka malee akka itti ganama ka'u hin beekamu. Obboloonni kun lamaanii galgala akkuma kaleessaatti rafanii akkuma kaleessaatti bulanii, hiriyyaan isheen kunis akkuma kaleessaa ganama obboroo ka'ee tanan ciree hojjadhee nyaata hojjadhee gara hojii kootii deemettee yaadde malee wanti kun hundumtuu hin raawwatama jettee yaadne. Akkuma kaleessaa jireenyuma kaleessaa sanaanii lafuma fayyaadha kan isaan rafan. Garuu ganama gaafa kaatu wanta haaraa wayititu jireenya ishee irratti raawwatame. Hiriyyaa ishee biraa dhabdeetti. Hiriyyaan isheen kaleessa waldaa kiristaanaa keessa wajjiniin deddeebi'aa turan, wajjiniin faarfachaa turan, wajjiniin waaqeffachaa turan, wajjiniin mana tokko keessa jiraachaa turan, jireenya jiraachaa turan keessatti guyyaa tokko adda ba'anii hin beekan, hojjumaan waan hundumaa godhu.
Garuu ganama kaatee wanta haaraa tokko argite. Hiriyyaan ishee biraa butamteetti. Isheen garuu isumatti dhiifamteetti. Waan sin garramu keessa abidda qabsiistee abidda sana dhaamsuudhaaf hiriyyaan suni yeroon argan hin butamte. Maaliif? Gooftaan gaafa dhufu arran dhufaa, boruun dhufaa, sa'aatii tokko booda dhufaa, sekondii tokko booda dhufaa qophaa'i hin jedhu. Akka hattuun dhuftutti dhufa. Dhufeetis immoo warra kan isaa ta'ee fudhateetu deema. Kanaaf hiriyyaan ishee kun biraa butamteetti. Isheen tun garuu akkuma duraanii yoo kaatee laaltuyyuu dubbichi hundumtuu jijjiirameera. Hiriyyaan ishee biraa fudhatamteetti. Kanarraanii jireenya kaleessaa jiraachaa turte sanatti gaabbuu, boo'uu waan baay'ee gochuurraa kan hafe wanti ishiin bu'aa buuse tokkoyyuu hin jiru. Ammallee firoota koo dhaggeeffadhaa. Gooftaan keenya yoom akka dhufu hin beekamu. Inni gaafa dhufu akka hattuun dhuftutti dhufa. Hattuuni har'an dhufee tanananii har'a meeshaa mana kee keessaa har'an si'ata jettee namatti niftu tasa namatti dhufti. Erga dhuftees waan barbaadu sana fudhatteetu sokkiti. Gooftaanis akka hattuun dhuftutti dhufa. Akkuma lafa kanatti dubbatu gaafa dhufa ilma waaqayyootti namni tokkoyyuu hin beeku. Ergamoonni waaqarraas ilmaas nam tokkoyyuu hin beeku. Akkuma bara Noo'i ture. Bara Noo'i akkamitti ture? Bara Noo'i dhaloonni bara Noo'i keessa jiraachaa turanii amma bishaan badiisaa isaanirra yaa'ee amma bishaan badiisaa isaan fudhatee qabeenya isaanii, nama isaanii, waan hunduma isaanii amma inni fudhatee sokkutti of baruu hin dandeenye. Cubbuu isaaniitirraa yaada garaa geeddarachuu hin dandeenye. Akkuma kaleessaa fuudhuu, heerumuu, nyaachuu, dhuguu waan garaa garaatitti waan biyya lafaatitti qabanii jiraachaa turan. Kana jechuun fuudhuu fi heerumuu cubbuu qaba jechuu miti. Yaada isaanii isarratti hidhatan. Yaada isaanii wanta aduu gajjadhaatitti hidhatan. Noo'ii waggaa 120 guutuu markaba ijaara. Gaafa markaba ijaaru kanas isaanitti lallabaa ture. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa gara waaqayyootti deebi'aa jedhee isaanitti lallabaa ture. Garuu sabni kun saba hin dhageenyedha. Noo'in dhaga'uu hin dandeenye. Sanarra darbee Noo'itti qoosaa turan. Gaafa inni markaba ijaaru irratti qoosaa turan. Garuu gaafa bishaan badiisaas lafarratti roobni badiisaa roobuu jalqabu waan sin garramu keessaa bishaan badiisaa kun guyyaa 40 fi halkan 40 kan inni roobu. Garuu hamma kana hunda roobee isaan guuree sokkutti sabni kun of arguu hin dandeenye jedha. Of arguu hin dandeenye, of baruu hin dandeenye. Yaada garaa isaanii hin geeddaranne, gara waaqayyootti hin deebine. Kanaaf bishaan badiisaatiin haramanii hin sokkane. Noo'i immoo yeroo isaatitti fayyadamee gaafa dhaloonni suni wanta garaa garaa irratti nyaachuu, dhuguu, wanta garaa irratti jireenya isaanii hidhanii Noo'i garuu markaba ijaarrachaa ture. Markaba guyyaa badiisaa ittiin oolu, markaba guyyaa badiisaa keessa galeetii nyaatamuu jalaa ooluu ijaarrachaa ture. Firoota koo dhaggeeffadhaa. Boruu fuula gooftaa keenyaa dura dhaabbachuudhaaf ija jabaannee gaafii gaafatamne sanaa jabaannee fuula isaa dura dhaabbannee gaafii sanaaf deebii laachuudhaaf hojiin nuti har'a hojjennu murteessaadha. Wanti nuti har'a qabannee jirru murteessaadha. Amanuu miti isa amanne sanatti jiraachuudha. Kiristaana ta'uu miti kiristaanummaa keenyatti jiraachuudha. Kiristaana jechuun kan Kiristoos duuka bu'eedha. Kan Kiristoos duuka bu'e immoo fannoo Kiristoosin baatee warra deemudha. Fannoo Kiristoosin baachuu jechuun immoo Kiristoosin laphee isaati irratti qabatee deemuu jechuudha. Obboloota lamaa duraarraa akka armaan olitti isinii ibsaa ture irraa wanti baratan tokko isaan lamaanuu waldaa kiristaanaa keessa deddeebi'aa turan. Guyyaa tokko wal biraa dhaban hin beekan. Wajjin faarfachaa turan, wajjin lallabaa turan, wajjin waan hundumaa gochaa turan. Garuu isheen takka butamtee isheen tokko hin hafte. Maaliif hin faarfatte malee, hin lallabde malee, waldaa kiristaanaa keessatti guddatte malee dubbichatti hin jiraanne, sagalichatti hin jiraanne. Jireenyicha sanatti qabamtee waan hin jiraanneef hin dhiifamte. Arras kiristaana ta'uun Kiristoositti amaneera, lammaffaa dhaladheera jechuun hojiidhaan yookaan piraaktikaalii isaatiin hojjannee yoo agarsiisne duwwaadha malee maqaadhaaf jiraachuun jireenya namaaf hin laatu. Maqaadhaaf jiraachuun qooda qulqullootaa sana keessaa iddoo nuuf hin laatu. Warri maqaadhaaf jiraatan akkuma obboleettii keenya armaan olitti argitanii maqaadhaaf faarfachuun, maqaadhaaf lallabuun, maqaadhaaf waldaa kiristaanaa keessa deddeebuun furmaata namaaf hin kennu. Ofii keenya gowwoomsina malee Waaqayyoo gowwoomsuutii hin dandeenyu. Dubbiin Waaqayyoos akkuma jedhu namoonni lama iddoo qotiisaa
jiru inni tokko biraa hin fudhatamaa inni tokko immoo hin hafaa. Dubartoonni lamas iddoo dhakaa daakuu jiru inni isheen takka hin fudhatamti isheen tokko hin hafti. Kana jechuun kan qophaa'e hin fudhatamaa kan hin qophoofne immoo hin dhiifama. Kunis kan gaggeeffamu warra amanan gidduutti kan gaggeeffamu malee warra amannee fi warra amanan gidduutti miti. Sagalee kuka dubbachaa jiru lafa kanatti dhaggeeffadhaa. Wanti lafa kanatti dubbatamaa jiru warra amanan gidduutti malee warra amanne gidduutti miti. Kan warra amanne isaan durumayyuun amanne waan ta'eef kan isaanii ifa jira. Karuu kuni kan raawwatamu warra amanan gidduutti inni tokko hin fudhatamaa inni tokko hin dhiifama. Kan qophaa'e hin fudhatamaa kan hin qophoofne immoo hin dhiifama. Kanas immoo kan argattan wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 irratti dhaxxanii gaafa dubbistanii dubartoota kurnan tokko argitu. Dubartoonni kurnan suni shanan abshaalota shanan immoo gowwoota. Gowwoonni suni ibsaa qabu. Ibsaan isaanii yeroo sanaaf hin boba'aa garuu cuunfaa dhadhaa jirsaa sana hin qopheeffane. Cuunfaan kun ibsaa isaanii kan qabsiisuu danda'udha. Gaafa cuunfaan sun keessaa dhume ibsaa sunii qabachuu hin danda'u hin dhaama. Yeroo sanaa fi ibsaan isaanii qabsiifamee jira garuu cuunfaan qaban. Abshaalonni sunniin ibsaan isaaniitis ifee jira. Akkasumas immoo gaafa ibsaan keenya nu harkaa dhaameef jedhanii cuunfaa dhadhaa jirsaa isaanii kan itti naqatan qopheeffatanii jiru. Gaafa tokko yeroo tokkotti dadhabanii gooftaa isaanii yookaan fi misirroo isaanii eeganii misirroon isaanii gaafa harkaa turu dhirsi misirroo isaanii gaafa harkaa turu halkan hin rafan. Kurnan isaaniitu rimni qabee achumaan rafan. Halkan walakkaa keessa sagalee tokkotu dhagahame. Sagalichis dhirsi misirroo dhufeera qophaa'aa kan jedhutu dhagahame. Kurnan isaaniitu iddoo ciisanii jiranii utaalanii ka'an. Abshaalonni sirumayyuu abshaalota cuunfaa isaaniitis qopheeffataniitu akkasumas ibsaa isaaniitis qabatee jira waan ta'eef qopheeffatanii cuunfaa isaaniitis cuunfaa dhadhaa jirsaa isaanis qopheeffatanii ibsaa isaanis qabsiifataniitu qophaa'anii eeggachuu jalqaban. Gowwoonni garuu gaafa ol ka'an ibsaan isaanii dhaameera. Cuunfaa dhadhaa jirsaa isaanii hin qopheeffanne. Kanarraa kan ka'e nuu liqeechaa jedhaniitu gaafatuu jalqaban. Isaan immoo kuni nurraa hafeeti isin ga'uu waan hin dandeenyeef dhaqaatti iddoo bittaa fi gurgurtaa dhaqaa bitadhaa ittiin jedhan. Isaanis dhaqanii bitachuu gaafa deeman balballi hin cufan. Kan qophaa'ee ibsaa isaanii qabsiifatee misirroo isaanii wajjin dhirsa misirroo isaanii wajjin cidhichatti hin hirmaatan. Kan garuu irrimni isaan fudhatee isaan badee odoo cuunfaa dhadhaa jirsaa isaanii qopheeffatin rafanii akkuma rafanitti bitachuu gaafa dhaqan balballi isaanii cufameera. Kana jechuunis har'a otoo yeroo qabnu har'a otoo guyyaa qabnu guyyaan fayyinaa keenyaa har'a otoo jiru garuu har'a qophaa'uu dadhabnee irriiba du'aa keessa wanta itti qabamnee jiru sana keessaa deebuu dadhabnee cubbuu keessatti qabamnee jiru sana keessatti yaada garaa keenyaa geedarachuu dhabuudhaan lafuma itti kufne sanatti of baruu dadhabnee lafuma itti kufne sanatti akkuma kufnetti hafna taanaan gaafa tokkoma jarree shana sanarratti raawwatame nurratti illee raawwatamuun isaan hin nafu waan ta'eef amma otoo yeroo qabnu otoo guyyaa qabnu otoo biiftuun ifa ishee kennuun dhiisin otoo guyyoonni kun hin jijjiiramin otoo galaanonni dhiigatti hin jijjiiramin otoo guyyaan kun hin dukkanaa'in ibsaa keenyaa qabsiifannu yaada garaa keenyaa hageeddarannu inni nan dhufa jedhe Yesuus hin dhufa hin turu. Gaafa dhufus gatii nama hundumaa harka isaatti baatee dhufa. Mindaa nama hundumaa gatii nama hundumaa akka hojii isaaniitti baatee dhufa. Kanarra qulqullummaadhaaf jedhanii qajeelummaadhaaf jedhanii Kiristoosiif jedhanii ari'atamaa dararamaa dhiphina guddaa keessa rakkina guddaa keessa galanii qajeelummaadhaaf qulqullummaa isaaniitiif jiraatan isaan kanaafi mindaan hojii isaanii jireenya bara baraati. Warra garuu har'a maqaadhaaf jiraatan maqaadhaaf waldaa kiristaanaa keessa deddeebi'an maqaadhaaf warra faarfatan maqaadhaaf warra lallaban jireenya kan of keessaa hin qabne maqaa malee jireenya kiristaanummaa jireenya isaanii keessa kan hin jirre isaan kunniin akkuma jarree shanan sanatti balbalitti itti cufame akkasuma nutti cufame akkasuma isaanitti cufame. Fakkeenya kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nutti dubbata waan ta'eef mootummaan Waaqayyoos akkuma kana dhufaatiin ilma Waaqayyoos akkuma kanatti kan inni dhufu. Kanaaf dhaamsinan yeroo kana isiniif qabu hundumti keenya tarii wanta garaagaraa irratti qabamnee jiraachuutii dandeenya. Yeroo amma jirru kana keessatti sa'aatii ammaa kana keessatti ammuma sekondii kana keessatti yaadni keenya wanta biraa duuka jiraachuu danda'a. Hojiin keenya wanta biraa
duuka jiraachuutii danda'a. Kanaaf hojii keessatti qabamnee jiru sana keessaa yaada keessatti qabamnee jiru sana keessaa gara Waaqayyootti haa deebinu. Gaafa guyyaan suni dhufu carraa itti yaada qalbii keenya yaada garaa keenyaa geeddirannee gara Waaqayyootti deebinu hin argannu. Yeroo nuti qabnu har'aadha. Har'a guyyaan jira. Guyyaa nuti itti gara Waaqayyootti deebinu. Guyyaa nuti itti yaada garaa keenyaa geeddirannu. Guyyaa nuti itti fuula gooftaa keenyaa turree maraanaataa jennee qulqullummaadhaan qajeelummaadhaan gooftaa keenya eeggannu har'aadha. Kanaaf lafa jirrutti haa dammaqnu. Ibsaan keenya nu harkatti hin dhaabin. Ibsaan nuti qabsiifanne, ibsaan amantii keenya harka keenyatti dhumin. Kaleessa faarfannee, kaleessa qajeelummaadhaan hojjannee, kaleessa qulqullummaadhaan deddeebinee har'a immoo achirraa sadarkaa qulqullummaa sanarraa kufnee wanta biraa keessa gallee faayidaa biyya lafaa, billicii biyya lafaa kana laallee yaada garagaraa keessa warri gallee jiru. Akkasumas warri galtanii jirtan yaada garaa keessanii geeddaradhaa gara Waaqayyootti deebi'a. Wanti aduu gajjal'aa kun hundumtuu sobaadha. Salamoonii wanta aduu gajjal'aa kun hundumtuu waa'ee hin baasu jedhee gaafa inni nutti dubbata argina. Salamoonii namni ogeessa akka Salamoon hin jiru, nama beekamaadha. Hamma har'aatti namni akka Salamoonii ogummaa qabu, namni akka Salamoonii beekumsa qabu, beekumsa Waaqayyo biraa argate namni akka Salamoon takkayyuu hin jiru. Garuu Salamoon akkas jedhe, ani wanta hundumaa ilaalee argeera. Ogummaas argeera, waan hundumaa argeera. Wanti gaduu gajjal'atti mul'atu kun hundumtuu garuu waa'ee hin baasu gatii hin qabu jedha. Namni ogummaa hundumaa nama hundumarra caalaa qabu, akkasumas jireenya isaatiin badhaadhummaadhaan nama hundumaa badhaadhaan akka Salamoon amma har'aatti illee jiru. Namni badhaadhummaa hammanaa qabu garuu deebi'ee dhuguma wanti aduu gajjal'aa kun waa'ee hin baasu jedhee gaafa dubbatu Salamoon irraa maal baranna? Argachuudhaaf jennee, nyaachuudhaaf jennee har'a jireenya qajeelummaa keessaa baanee dargaggummaa keenya har'aa da'oo godhannee, bareedina keenya har'aa da'oo godhannee, foon keenya wanta garagaraatitti xuraa'ummaa garagaraatitti kennuudhaan yaada Waaqayyoo gaddisiisuudhaan fuula Waaqayyoo duraa fagaannee hafuura Waaqayyoo of keessatti gaddisiisnee isa kaleessa jiraachaa fi turre, isa kaleessa faarfachaa turre sana keessaa deebinee har'a yaada garagaraa keessa gallee jirra yoo ta'e gara Waaqayyootti guyyaa nuti itti deebinu har'aadha. Wanti biyya lafaa waa'ee hin baasu. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe, samii fi lafti kun darbuudhaaf jira. Dubbiin koo garuu bara baraan darbee hin jiraatu. Samii fi lafti kun erga darbee namni immoo dargaggummaan keenyas, eenyummaan keenyas, namummaan keenyas, bareedinni keenyas waan hundumti keenyaa nurra darbuuf jira. Waan nuti qabna jennee ittiin dhaadannu, waan nuti har'a hin qabna galmaan nugaa jennee ittiin dhaadannu kun hundumtuu nurra hin darba. Kan hin dabarre dubbii Waaqayyooti. Isaan dabarre dubbii Waaqayyoo kanatti immoo qabamnee gaafa jiraannu jireenya arganna. Jireenyi nuti biyya lafaa kanarraa qabnu baay'ee yartuu fi baay'ee muraasaadha. Jireenya muraasa biyya lafaa kanarraa qabnuuf jennee jireenya bara baraa isa hamma bara baraatti keessa jiraannu sana akka hin dhabne. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeelaa Luqaas boqonnaa 9 irratti akkas jechuudhaan dubbata. Namni biyya lafaa kana buufatee lubbuu isaatti yoo hir'ise maal gatii qabaaf, maal waa'ee baasaaf ree jedha. Foon keenyaan guuttannee foon keenyaanii waan nu barbaachisu jireenya gaarii keessa jiraannee lubbuu keenyatti garuu hir'ateera gaafa ta'e gatiin qabu waa'ee hin baasu. Kana jechuun biyya lafaa irrattis jireenya gaarii jiraachuun gaarii miti jechuu miti. Jireenya gaarii jiraachuun akkuma jirutti ta'ee garuu yaada keenya wanta biyya lafaa irratti hidhuun salphina. Yaada keenya wanta biyya lafaa irratti hidhuun dhumni isaa dhuma. Ibidda bara baraati. Kanaaf wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 irratti hidhattanii gaafa dubbistanii 33 irraa garaan namaa lafa badhaadhummaan namaa jiru jira jedha. Kanaafis yaada garaa keessanii isa waaqarra jirutti hidhadhaa malee isa lafarraatti hin hidhatinaa. Gaafa isa waaqarraatti hidhatta wanti isin barbaachisu jireenya keessanii wanti barbaachisu hundumtuu isiniif hin kennama akkuma jedhu dubbiin Waaqaa. Gaafa nuti yaada garaa keenya mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa Waaqayyoo barbaadutti gaafa hidhannu wanti biyya lafaa kanatti nu barbaachisu jireenyi gaariin nu barbaachisu kamiyyuu nu hanqatu. Kanaaf firoota koo sagalee kana dhagaatii jabaadhaa. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 lakkoofsa 36 irratti dubbiin Waaqayyoo akkas jechuudhaan ni dubbata. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 lakkoofsa 31 irratti akkas jechuudhaan sagaleen Waaqayyoo dubbata. Yesuus ammoo ilmi namaa ulfina isaatiin
ergamoota waaqayyoos hundinuu isa wajjiniin ni dhufu. Yommus inni teessoo ulfinaa isaatti irra ni taa'a. Yommus namoonni biyya lafaa hundinuu fuula isaa duratti walitti ni qabamu. Tikseen hoolotaa re'ootaa akka gargar foo'u innis namoota sanaa gargar ni foo'a. Warri hoolotatti fakkeeffaman gara mirga isaa, warri akka re'ootaatti fakkeeffamanis gara bitaa isaa ni dhaaba. Ergasiis mootichi warra mirga isaa jiranii, isin yaa warra abbaa kootii eebbifamtan, isin yaa warra abbaa kootiin eebbifamtan, kottaa mootummaa isaa isa uumama biyya lafaatti jalqabee isiniif qophaa'etti galaa jechuudhaan dubbata. Yommus Yesuus ammoo ilmi namaa ulfina isaatiin ergamoota waaqayyoo hunduma wajjin maaliin godhaa hin dhufa. Teessoo ulfinaa isaatirra ni taa'a. Ergamootaan kaleessa Yesuus salphatee biyya lafaa kanarratti salphateeti kan inni dhufe, gad of deebisee kan inni dhufe, akkasumas biyya lafaa irratti salphate. Mooraa warii keessatti gad of deebisee dhalate. Har'a garuu akka kaleessaa salphachuudhaaf, akka kaleessaa gad of deebisee dhufu otoo hin taane ulfina guddaadhaan, moo'icha guddaadhaan, ergamoota waaqarraa 1000 ergamootaatiin marfamee ulfina isaa isa guddaa sanaanii marfamee dhufa. Akka kaleessaa otoo hin taane akka haaraatti, akka addaatti ulfinaan dhufa. Kaleecha salphinaan dhufe, har'a immoo ulfinaan hin dhufa. Ijji hundumtuu immoo dhufaatii isaa ilaaluudhaaf jira. Inni gaafa dhufu sana akkuma tikseen re'ootaa fi hoolota gargar baasu, innis akkasuma saba isaa gargar hin baasa. Re'ootaa fi hoolota gargar hin baasa. Warra akka hoolaatti lakkaa'aman mirga isaa, warra akka re'ootaatti lakkaa'aman immoo gara bitaa isaa hin dhaabu. Isaan kanaa warri akka hoolotaatti fakkeeffaman kanaan jireenya bara baraa, warra akka hoolotaatti fakkeeffaman gara mirga isaa, warra re'ootaa fakkeeffamanis immoo gara bitaa isaa ni dhaaba. Ergasiis mootichi warra mirga isaa jiranii, isin yaa warra abbaa kootii eebbifamtan, isin yaa warra abbaa kootiin eebbifamtan, kottaa mootummaa isaa uumama biyya lafaatii jalqabee isiniif qophaa'etti galaa. Warra maalii? Warra akka hoolotaatti fakkeeffaman. Warra akka hoolotaatti fakkeeffaman kun warra xuraa'ummaa biyya lafaatti harkan galfanne, warra biyya lafaatiif jiraachuudhaaf jedhaniiti namarratti hin kaane, warra jiraachuudhaaf jedhanii seera waaqayyoon cabsine, warra waaqayyoof jiraachuu caalatti ofii isaanii jiraachuu warra hin filanne, warra ofii isaanii kennanii waaqayyoof jiraatan, warra ofii isaanii dhiisanii waaqayyoodhaaf bulan, warra ofii isaanii dhiisaniitii harka waaqayyoo jala of galchan, warra akka hoolotaatti fakkeeffaman kun mirga isaa hin dhaabbatu. Isaan kunis jireenya isaa biyya lafaa otoo biyyi lafaa hin uumamin duratti isaaniif qophaa'e sanatti maaliin godha? Kottaa ol galaa, kottaa galaa.